dhimmaan qabu namno waa'ee lubbuu isaa dhiisee lallaba toora isaa eeggate addunyaa narras yoo dhageesse garaan namaa sittuu jabaate beekamsa akka jiru nu hubatu har'as seenaan irra deebi'ama ogeessa eenyu haa murteeffatu dhufuuf jedha guyyaan dukkanaa Gamootaaf dhi'een bariine samiin qopheedhaan eegaa jira warra fayyaan keessa akka namne. Fayyina dhimmaan qabu namno waa'ee lubbuu isaa dhiisee lallaba toora isaa eeggate addunyaa narras yoo dhageesse garaan namaa sittuu jabaate beekamsa akka jiru nu hubatu har'as seenaan irra deebi'ama ogeessa eenyu haa murteeffatu dhufuuf jedha guyyaan dukkanaa Gamootaaf dhi'een bariine samiin qopheedhaan eegaa jira warra fayyaan keessa akka namne. Fayyina dhimmaan qabu namno waa'ee lubbuu isaa dhiisee lallaba toora isaa eeggate addunyaa narras yoo dhageesse garaan namaa sittuu jabaate beekamsa akka jiru nu hubatu har'as seenaan irra deebi'ama ogeessa eenyu haa murteeffatu dhufuuf jedha guyyaan dukkanaa Gamootaaf dhi'een bariine samiin qopheedhaan eegaa jira warra fayyaan keessa akka namne. Fayyina dhimmaan qabu namno waa'ee lubbuu isaa dhiisee lallaba toora isaa eeggate addunyaa narras yoo dhageesse garaan namaa sittuu jabaate beekamsa akka jiru nu hubatu har'as seenaan irra deebi'ama ogeessa eenyu haa murteeffatu dhufuuf jedha guyyaan dukkanaa Gamootaaf dhi'een bariine samiin qopheedhaan eegaa jira warra fayyaan keessa akka namne.